Gaaffii irra caalaan keessan koomentii jalatti na gaafataa jirtan tokko deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa Imo irraa giiftii namaaf bitan ka jedhu namoota baay'een na gaafataa turtanii haala salphaa ta'een karaa lamaan Imo giiftii namaaf kennuu dandeenya bituus dandeenya jechuudha. Inni tokko Imo irraa giiftii bituudhaaf profaayiliidhuma nama sanarra tu'inee giiftii ka jedhu ni jira. Namuma tokko qofaa osoo chaanaalii irra seeniin erguus ni dandeenya jechuudha. Gift ka jedhu kana send gift ka jedhu kun ni jira santuquudhaan kan waliin bal'inaan ilaalu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma laayikii sakandii xiqqoo isinitti fudhataa laayikii sheerii hiriyoota keessanii gochuun haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan gara Imo deemuudhaan isa jalqabaa irraa waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa maalinni namuma tokkorra akkuma Imo irra seentanii namuma chaatii walii gootan abbaa barbaadanii giiftii erguu dandeessu jechuudha. Kana jechuun maqaa nama barbaadanii tokkorra tuyitu maqaa nama barbaadanii irra tuquudhaan profaayilii isaa yookaan immoo maqaan gubbaarra ni jira. Maqaa gubbaarra tuquudhaan gara fuula duraa isin keessa yeroo irra tuyitanii deemtan giifti ka jedhu jala jira. Namuma san qofaa giiftii erguu ni dandeessu jechuudha. Giiftis jedhee jira as jala. Send gift ka jedhu kun giiftii erginaaf. Send gift yeroo jettan yoo maallaqa keessaa hin qabaanne insufficient isiniin jira. Recharge ka jedhu kun deemnaa jechuudha. Profaayilii keenya irra seennes haga barbaanne bituu dandeenya. Sana waliin ilaalla. Recharge ka jedhu kana tu'inaa jechuudha. Recharge ka jedhu yeroo tu'itan kallattiidhuma isa isin geessa gara giiftii bituu isin geessa jechuudha. Gara giiftii bituu yeroo dhuftan daayimandiin 10 daayimandiin 42 qarshii meeqa akka ta'e akkuma biyya isin jirtaniitiin isiniif kaafide. Fakkeenyaaf daayimandiin 10 jalqabarra jira gubbaarraa akkuma argitan 0dha duwwaarra jira recharge si jettu tu'inaa jechuudha. Karaa lama sadiin bituu dandeenya. Recharge yeroo tu'itan yoo biyya alaafaa jiraatan sim kaardii keessanii wal qabsiisuun salphaadhumatti bituu dandeessu. Daayimandiin 10 qarshii meeqa akka ta'e naaf kaa'ee jira. MTN dhaan yookaan immoo sim kaardii kiyyaan connect walitti ta'ee jira. Yoo duraan hin goone MTN si jettura tu'inaa kanaan dura sakkaataa giiftii itti namaa bitan barsiisee jira. Achirraas bal'inaan argachuu dandeessu. Asuma tuquudhaan salphaatti baank akkaawuntii wal qabsiisuu dandeessu. Sim kaardii keessanii wal qabsiisuu dandeessu. Redeem koodiidhaanis bituu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa baank akkaawuntiidha. Add credit yookiin debit kaardii siin jira. Foormii daruu sin gaafata. Foormii san guuturma. Foormiidhuma kaardii keessa irra jiru. Garuu nuti oopshinii isa lammaffaa isa bilbilaa fayyadamnaa jechuudha. Bilbila kana mallattoo bilbilaa kana dhufee asitti isinii ba'a. Add billing ka jedhu maqaa sim kaardii biyya keessaniitiin isinii kahaa jechuudha. Achirra tuquudhaan konneektii walitti goonaa jechuudha. Achirra yeroo tuqne konneektii walitti ta'a inabiliidhuma gochuudhaan sana booda gara fuula duraa isin geessee haala kana raayitii isiniif kaha. Raayitii yeroo sim kaardii keessanii wal isin qabsiisee ka'e iimeelii keessan paaswordii isin gaafachuun mala san beekuu qabdu. Sanaan booda tap to buy ka jedhu tu'inaa jechuudha. Yeroo tokko yeroo isin bittan ashaaraa quba keessanii isin gaafachuu inni mala sanitti galchitu yookaan paaswordii iimeelii isin gaafata. Sanaan booda payment successful nuun jedha. Kana jechuun binneerra jechuudha. Kan duraan 0 keessaa qabnu haguma binne dhufee gubbaatti nuuf bahaa jechuudha. Tap to join jira. Not now gochuu dandeenya. Yeroo barbaannetti seennee dhufnee bituudhaaf jechuudha. Amma verifying nuun jedha. Sanaan booda operation successful. Okay yeroo isin jettan daayimandii hagi isin bittan dhufee gubbaa isinii tahaa jechuudha. Erga gubbaa keenye kaane erga binnee kaane duubatti deebi'uun gara nama sanaa deemuun gara abbaa bituu fi barbaadda irra dhaquudhaan send gift ka jedhu kana tuyituu jechuudha. Abaaboon dura isaa jira. Abaaboodhuma sana ergaaf abaaboon daayimandii tokko abaaboo sana ergineef jechuudha. Gift lighters your friend receives the first gift jedha dhaqeef jechuudha. Kennameefii jira jechuudha. Inni kan chaanaalii irra seennee bituudha. Giftii sana irra tu'itanii ilaaluu dandeessu. Send giftii tu'itanii ammas dabaltanii nama sanaa erguu dandeessu. Waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Erga al tokko bittanii fi kaatanii jechuudha. So inni kan chaanaalii irra deemuudhaan waliin haa ilaallu. Chaanaalii irra seennee chaanaalii tarii join gootanii jiraattan chaanaalii sana irratti tokkoffaa abbaa barbaadanii kennu. Lammaffaa chaanaalichuma abbaa kireet godhe yookaan immoo abbaa hostii sanaa kennus ni dandeenya jechuudha. Abbaa feetan irra tuquurumaan salphaatti gift ka jedhu ni jira. Giftii gootu follows gochuu dandeessu jechuudha. Giftii erga goonee kaane daayimandii adda addaa of jalaa qaba. Daayimandii barbaadanii irra fakkeenyaaf kiraawoniin kun daayimandii tokko send kan jedhuun tuqa daayimandii tokko irra kaayyadhee 10 erguu barbaannaan 50 erguu barbaannaan 2000 erguu barbaannaan haguma feene irra keenya erginaa jechuudha. Giftii namaa kennuu barbaannaan erga bitannee kaane jechuudha. Abboon barbaada irra tuitanii erguu fi ni dandeessu yookaan giftii irras tuitanii jala sanaa jijjiiruu ni dandeessu. Waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Giftii siin jettu kun ni jirti. Giftii kanarra tuquurumaa salphaatti jala sanaa abbaa feetanitti jijjiirtu jechuudha. Maqaan nama sanaa jala sana ni jira. Achirra tuquudhaan nama 10 yoo erguu barbaadda irra tuitaniituma select gootu jala sanaa xiyyee fi profaayilii ni jira. Profaayilii sanarra tuquudhaan meeqa akka keessaa qabnus gubbaa sanatti ilaallaa jechuudha.
meeqa akka nuti keessaa qabnu gubbaa sanatti ni jira. Yeroo barbaadan profaayilii keessa irra seentanii bituu dandeessu. Yoo barbaadan asirraa yeroo isin kennitanu hin ga'u yoo isin hin jire asirraa bituu dandeessu jechuudha. Kanaafuu giiftii abbaa barbaadan select gootaniituma asumarraa kennuufii dandeessu jechuudha. Chaanaalii abbaa barbaadanis ol haa ta'u urumaan bilbila keessan chaanaalii sana jijjiiraa deemuu dandeessu. Abbaa barbaadan irra Tiwiitaris giiftii sana nama barbaadan sana giifti ka jedhu tuytu giiftii san erguu fi kennuu fi dandeessu jechuudha. Seendi isin hin jira inni nu abbuma feeta irra Tiwiitarii filattu nama kennuu fi barbaadan yoo barbaadan jechuudha. Fooloos gochuu dandeessu giiftis kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Seendi ka jedhu jala jira. Abaaboo waan barbaadan irra kaayyataniituma itti kennituuf yeroo isin jalaa dhume gara profaayilii keessanii deemtanii giiftii keessan bitachuu daayimandii keessan profaayilii keessa irra bitachuu dandeessu jechuudha. Profaayiliin kiyyamma dhumarra dhufee galee jira. So haala kanaan nama barbaadanii giiftii asirraa bittanii fi kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Kakkuma lamaa jira, kakkuma 10 haga feetaniin asirra ni jira. San bittaniituma kennuu fi dandeessu yoo feetan join osoo hin godhin erga join gootanis akkuma feetanitti abbaa feetanis achirraa fooloo gochaa ilaala. Akkasuma laayivii sanas nama chaanaalii isaarratti dabarsaa jirus shartatti gadi godhaatuma ola ta'a. Haga feetan jirtanii ilaaluu dandeessu. So karaa salphaa ta'een haala kanaan namaaf giiftii haga barbaadan bittanii kennuu fi ni dandeessu jechuudha. Akkuma TikTok irratti namaaf kennamu asirrattis haga keessaa qabdan gubbaan bara Tiwiitarii ilaaltu daayimandii meeqa akka isinii hafe jechuudha. Gubbaa bakka profaayilii keessan dura bakka kana jirti. Haga keessaa qabdan asuma Tiwiitarii ilaaltu jechuudha. Kanaafuu asirraayis bakka maqaa namaa tuquudhaan nama tokko yoo erguu barbaadan nama lama yoo erguu barbaadan haga feetan select gootu. Nama lama sadiifis bakka tokkotti erguu dandeessu. Nama tokko qofa abbaa barbaadan achi keessaa select gootanii giiftii barbaadan erga filattanii booda seendii tuqurumaan erguu fi dandeessu jechuudha. So karaan isaas baay'ee salphaadha. Haala kanaan giiftii namaa kennuu dandeessu. Gara cinaattis yoo haxooftan laayivii yookaan immoo chaanaalii abbaa fedheerras gara bitaatti bilbila keessan cinarraa haxaa'uudhaan abbaa feetanirras asumarraa jijjiiraa ilaaluu dandeessu, dhaquu dandeessu gara laayivii nama sanaa jechuudha. Baay'ee salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha namoonni baay'een koomentii jalatti ammallee gaaffii na gaafachuutti fuuftanii jirtu. Pileeylistii jala seenuun chaanaalii kee jala seentanii pileeylistii jala mata dureen dhimma TikTokiin wal qabate, dhimma Feesbuukiin, dhimma yuutuubiin wal qabate, iimeeliin kan wal qabate mara isaa bakka tokkotti hidhamee argattu achirratti fayyadamaa isiniin jecha eegan barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.